Akkam jirtu lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Sagantaa keenya har'aatiin seenaa ajaa'ibsiisaa addunyaa dinqisiisaa jiru, seenaa dubartii du'aa kaatee isiniif dhiyeessinaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Miidiyaa keenyaaf haaraa yoo taatan maatii akka taanuuf subscribe taasisu hin dagatinaa. Addunyaan kun waan ajaa'ibaa lakkaawwamee hin dhumne of keessaa kan qabdu yoo taatu, yeroo yeroodhaan wantoonni dinqisiisan ni mul'atu. Seenaan amma isiniif dhiyeessu Afrikaa keessatti kan raawwatamedha. Seenaan dubartii kanaa miidiyaa Afrikaa hedduudhaan mata duree taasisanii waa'ee ishee gabaasaniiru. Seenaan ishee kun nama dhagahuuf kun akkamitti ta'uu danda'a waan hin amanamneedha nama jechisiisa. Miidiyaaleen Afrikaa baay'een isaanii dubartii guyyaa 3 duutee du'a keessaa kaatee jechuudhaan gabaasaniiru. Seenaan ishee kun waan ajaa'ibsiisaa fi keessummaa waan ta'eef namoonni akka gurra kennanii hordofan ta'eera. Mee maal jettu? Namni du'ee awwaalamuuf jedhe du'a keessaa deebi'ee yeroo dhufu osoo bira jiraattanii miira akkamiitu isinitti dhagahama ture? Dubartiin guyyaa 3 booda du'a keessaa deebitee kaate kun sababni du'a ishee ulfa geessuu taatee mudannoo da'umsa irratti ishee qunnameen ture. Isheen ulfa garaa ishee keessaa gaafa ilma ta'ee gara addunyaa kana dhufu eegaa turte. Sababa kanaan gammachuu fi hawwii guddaadhaan isa eegaa turte. Erga ji'a 9 raawwattee booda yeroon da'umsa ishee yeroo qaqqabu garuu wanti tokko ishee mudate. Isheenis miidiyaaf yeroo dubbattu akkas jetti: ulfi koo sirrii fi to'annoo kan qabu ture. Rakkoon fayyaa tokko nan mudanne. Yeroo ulfa kootii gammachuu fi hawwii guddaan qaba ture. Yeroo koo hundas nagaadhaan nan dabarse. Yeroon da'umsa kootii qaqqabu isaa yeroon baretti gara mana yaalaa deeme. Doktoroonni mana yaalichaas dhuguma guyyaan kee dhiyaateera naan jedhan. Anis kanaan baay'ee nan gammade. Garuu doktoroonni yeroo xiqqoo turanii dirqama hospitaala kana keessa turuu qabda naan jedhan jetti Ruut yeroo dubbattu. Dubartiin du'aa deebite. Wanti hin eegamnee fi hin yaadamne ishee akka mudate ni beekte. Waan hospitaala sana keessatti ta'uu eeggachuu jalqabde. Wanti hunduu akka isheen yaadde akka hin taanes ni hubatte. Wanti yeroo baay'eedhaaf gammachuudha jettee eegaa turte amma garuu gaddatti jijjiiramuuf gaafa imalu argite. Waan qabduuf lakkiftu wallaalte. Da'umsaaf gara kutaa da'umsa ishee galchanii ciniinsuun ishee garuu dhufuu hin dandeenye. Doktoroonni guyyaa da'umsa ishee irra geesse ciniinsuun ishee mul'achuu dhiisuu isaatiin qoricha waan kanaaf barbaachisaa ta'e hunda isheedhaaf laatanii. Hospitaala kana keessas guyyaa 3 turuun dirqamatti ta'ee ture. Ruut waa'ee dubbii kanaa akkas jetti: guyyaa dura qoricha lilmoodhaan naaf kennan. Sana booda immoo qoricha liqimfamu naaf kennu jalqaban. Guyyaa guyyaatti qoricha 2 liqimsaan ture. Kunis mucaan garaa koo keessaa dhiibee akka ba'u yaalaa ture. Haa ta'u malee mucaan koo garaa koo keessaa ba'uu hin dandeenye. Nagaadhaan dahus hin dandeenye. Mucaan koo na harkaa bahe. Qoricha naaf kennamaa tureen mucaa koo akkan dhabe nan beeke. Qorichi liqimsaa ture mucaa koo na harkaa fudhate. Ilmi ishee hin dhalatin jireenya isaa gadaamessa isheetti xumurame. Sana booda doktarichi dhiigni koo akka malee dhangala'aa akka jiru yeroo dubbatuun dhagahe. Sana booda waan ta'e tokkoyyuu hin beeku jetti. Doktoroonni yeroo yaalaa lubbuun mucaa harka isaanii akka ba'e hubatan lubbuu haadhaa oolchuuf ariifachuu jalqaban. Mucaa gadaamessa ishee keessatti lubbuun darbe baasuuf baqaqsanii hodhuun waan barbaachisuuf raawwachuuf tattaafatan. Haa ta'u malee yeroo opereeshinii hargansuun Ruut ni dhaabbate. Ruut hin jirtu. Dubartiin 2 taatee baati jedhamtee eeggamtu mucaa ishee waliin addunyaa kana gallakkisuuf daqiiqaa caccabduun qofti isaan hafe. Doktoroonni lubbuu ishee oolchuu akka hin danda'amne maatiif himuu fi sirna gaggeessaa isheetiif akka qophaa'an maatiif himuuf murteessan. Abdiin tokkollee hin jiru. Lubbuu ishee oolchuun hin danda'amu. Waan taasisuu qabdan taasifadhaa jechuun isaanitti himan. Doktoroonni gama isaaniitiin waan raawwatamuu raawwachuuf ishee marsanii hojii isaanii isa dhumaa raawwachuu eegalan. Maatiin ishee gadda guddaadhaan sirna awwaalcha ishee fi gaggeessaa ishee raawwachuuf haala sirreessuuf gara qe'ee ariifatanii galan. Doktoroonnis du'a Ruut dhugoomsanii reenfa ishee sirreessuu jalqaban. Guyyaa 3f reenfi ishee hospitaala sana keessas ni ture. Yeroo isa dhumaatti mucaan Ruut isheen xiqqoo gara iddoo reenfaa dhiyaatte gaggeessaa isa dhumaatiif
waa dubbachuudhaaf dooktaroota mariisifatte. Dooktaroonnis gara iddoo reenfaa galtee gaggeessaa isa dhumaa akka taasistu isheedhaaf eeyyamanii. Yeroo kana haadha isheetiin akkas jette. Fuula daa'ima xiqqoo kanarratti haadha ishee deessuu ishee fi gargaartuu ishee jalaa kan fudhate du'a jabeessitee jibbaa akka turte irraa ni beekama ture. Reenfa haadhaatti siqxee akkas jette. Harmee koo ati hin duune jabaadhu. Natti beekamanii fayyitaa. Namoonni kun duuteera siin jedhanis ati garuu hin duune. Ani akka duute hin yaadu. Abdii hin kutu harmee koo. Keessi koo akkan si dhabe natti himaa hin jiru. Ati jirta harmee koo. Sin jaalladha. Abdiidhaan sin eegaa jettee. Dooktaroonni haguuggii mataa ishee akka saaqanii fi akka dhungattu gaafattee. Dooktaroonni haguuggii mataa ishee haadharraa kaasanii mucayyoon xiqqoon haadha ishee boqoo ishee dhungatte. Yeroo kana wanti hundumtu ajaa'iba ta'ee dubartiin duute jedhamte awwaalaaf qophaa'aa turte dooktarootaaf addunyaa ajaa'ibsiisuun duuti ishee addunyaaf odeeffamaa jiru lubbuun itti deebite. Hargansuun ishee guyyaa 3 citee ture itti deebi'ee ija ishees saaqqatte. Ogeessonni yaalaa dinqamuu jalqaban. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Hargansuun ishee somba ishee irraa adda citeera. Duutee guyyaa 3 ta'eera. Dhahannaan onnee ishee dhaabbateera jechuun kun waan raajidha jechuun ajaa'ibsiifame. Toora intarneetii fi miidiyaaf gabaasni waan kanaaf kenname. Wanti kun qorannoo dabalataa waan adda ta'e barbaada jechuudhaan gabaasa taasisanii. Dubartiin duuteera jedhamte kun turtii du'aa guyyaa 3 booda yeroo dammaqtu yeroo jalqabaaf waan ta'e hunda dooktarii ishee yaalaa ture gaafatte. Isaan garuu du'aa ka'uun ishee isaan rifachiisee fi bitaa isaan galee waan tureef waan jedhan hin arganne. Waan gaafattuun dabalataanis wantoonni uumaman hunda isheetti himamu akka qabu ni beeku turanii. Ogeessotni duuteerti jedhanii mirkaneessanii dubarri awwaalaaf qophoofte kaatee jedhamuun ishee sammuu isaanii jeeqaa ture. Wantoonni du'a isheetiin dura ta'an akkamitti isheetti himamu akka qabanis wallaalanii turan. Ogeessota keessaa isheen tokko obsa akka godhattuu fi hunduu waan keessummaa ta'ee isheetti dhagahamu akka danda'u itti himtee tasgabbeessite. Sirni opereeshiniis Ruut irratti rakkoo akka fidu waan beekaniif waan hundumayyuu Ruutitti himanii turani. Ruut erga hospitaalaa baatee gara mana isheetti deemtee booda akkas jetti. Ergan hospitaalaa ba'ee booda yaala koo mana kootii deddeebi'ee taasisuu akkan danda'u natti himanii turani. Ani garuu ergan mana gahee jalqabee naannoo garaa kootti dhukkubbiin cimaa natti dhagahamaa ture. Yeroo kana furmaata jedhee kana yaade qoricha dhukkubbii sana damdamachuu na dandeessisu bitachuuf gara faarmaasii deemeen ture. Garuu ogeessonni faarmaasichaa dhukkubbii koo ilaalanii ambulaansii fichisiisuudhaan gara hospitaalaa sanatti na geessanii. Xiqqoos waan natti fureef deebi'ee gara mana kootti nan galee. Guyyaa 3 booda garuu fayyaan koo iddootti akka hin deebine nan beekee. Wanti sirrii hin taane tokko akka jiru nan hubadhe jetti Ruut. Keessa isheetti garaan ishee bishaan baay'ina qabu kuufamuu fi dhangala'uu ta'uu jalqabee. Garaan ishee hanga baachuu dadhabutti bishaan ni kuufama ture. Yeroo kanas bishaanichi dhiiga makatee ishee keessaa ni dhangala'a. Ruut waa'ee kana akkas jetti. Yeroo opereeshinii sana hiddi dhiiga kootiif wanti tokko cicciramee akka hafe dooktaroonni natti himanii turani. Sababni isaas Ruut waan duuteef yaala dabalataa taasisuu waan hin yaadamneef akkasumatti akka dhiisan itti himanii. Ammas garaan ishee akkuma nama ulfaa bishaan baay'ee baatee hanga lafa ka'uu dadhabdutti ishee rakkisaa fi dhukkubaa argama. Ruut waa'ee kanaa irra deddeebi'uudhaan dubbatti. Du'aa ka'uus ammas garuu abdii lubbuudhaan turuu hin qabu. Har'a lubbuudhaan jiraachuu kootiif hargansuun koo itti fufuun isaa eeyyama Waaqayyoo malee keessi koo ammas du'eera. Ani ogeessota yaalaatti hin muufadhu. Ogeessota yaalaattis murteessuu hin danda'u. Isaan akka beekumsa isaaniitti fi akka dandeettii isaaniitti waan gochuu qaban hundumayyuu taasisaniiru. Fuula isaanii fi ija isaanii duratti ani du'eera. Kanaaf du'aaf yaalii akkamii gochuu danda'ama? Ruut yeroo ammaa namoota nama gargaaran, namoota garaa laafeessa eeggachaa
yaalii isa dhumaa fi barbaachisaa ta'e godhachuudhaaf kadhachaa argamti. Meesiin maal jettu? Namni guyyaa 3 booda deebi'ee lubbuudhaan addunyaa kana keessa jira yeroo jedhamu maaltu isinitti dhaga'ama? Nu waliin turtii gaarii waan taasiftaniif galatoomaa. Sagantaa biraatiin haga ol arginutti nagaan tura.